jaallatamu baga gammanis ninjacha kun eeboraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Soddombooro sadaasa 24 eebba marsa bilisummaa yookaan marsa melagara Finfinneetti baga wajjin gammanneef baga gammadan ninjacha ogeessota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa keessa kan eebba irratti argamee si waliin tur anjaalna di Oromoot hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Lati saaramalli nagaa Oromoo teeni nagaa ora bula doga ranga faman nambula manda ida baraba Oromoo teeni bilisom intaayomna eebbiye tahayo tawrmata bultuna tawfolti tahayo ayye namtote na amine mudageza wa bula doga na jannani amine mudageza eebbiti eebbinaga eebbahayo eebbiki eebbgambachu eebbgabrna istimramtu eebbgusunda Para yang mengenang bagaimana orang beragama. Ayye sagantaan kennaa kumree fujenne wal dura duubaan itti fayyannee jirra tokko lama sadii jennettiin sagantaa kennetti seenu jiru waan taateef hanga xumura sagantaa kennaatti saanaf waliin turtan dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu qophiilee keenya guyyaa irraatiif qopheeffanne wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Nufi gaggeeffama sirna alaabaa baasuu kan keessu alagaa zoonii kibbaa Cibraa Soddombooroo kan ta'e jaallii kan gurraachaatiin sirni alaabaa baasuuf nu dhiyaata. Amileen asitti nismata jaallii kan gurraacha jaallii kan alagaa zoonii kibbaa Cibraa Soddombooroo jaallii kan gurraacha amileen asitti nismachuudhaan sirna alaabaa baasuu akan Nufi Ormatisan Amile Musrada Gani Ganguracha Adega Ugo Gurubati Rasa Bundoro Gani Ganguracha Amile Jalasona Rahla Dina Nuga Oromoya Amaleya Baba Barjalanne Yafani Wanda Sirkani Arligetan Baga Guyyaa Adda Haa Guyyaa Ammadoo iddoo kanatti humna addaa jajjabe jedhan karamatti eebbifachuu jiru baga waliin goone baga waliin gammanne daddamaddan hin gootu. Akkasumas qondaalonni waraan bilisummaa Oromoo kan bakka gargaraa fi asitti malaan keessummoonni keenya Cibraa Oda Adoolaatii fi Cibraa Lagdambii irraa asitti malan jaalala salamniiti jaalala qomsaaniiti asitti hirmaatanii waan jiraniif kanaafuu bag nagaan dhuftanii isaniin jedha bag keenyaani gammannee iddoo kanatti waliin argamne akkasumas eeggantoonni sadarkaa gargaraa iddoolee gargaraa irraa malaniitu jira miseensonni waraan bilisummaa Oromoo akkasumas sabbootonni Oromoo akkasumas maatii wareegamtootas maatiin qabsaa'otas deeggartootas tumsitoota qabsatanii baggammaddan bagoomii naganyarra bagguyyaan injifannoota wajjin geenne baga xeeyyar qabsatamaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kan haasaa sagantaa eebbaa kana ilaalchisee haasaa mi'aaf jaallatamaa godhaa jiru diiban gurraachaa jaallatamaa keenya amileen nu simata. Datti barbaada galateewaa injifannoon kanaaf Oromooti baggammadda baggoomii gammannee amilee agam jennatti natti dhagahama hawaasni eeggama sitti argamu.
Dhaggeeffattoota daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo kun kadhaataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Soddombooro marsa bilisummaa marsa mala gifirqaa Finfinnee jedhu marsa bilisummaa baga gammadan isiniin jechaa kan ta'ataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Soddombooro dhaggeeffattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo baga gammadan isiniin jedhu baga waliin nu gammadan. Kan daawwattaa jirtan kun eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa Cibra Soddombooro marsaa bilisummaa. Baguma ammallee ergeebiin gabuun badhaasoonii guyyaarraa sadaasaa 24 guyyaa eebbi jajjabee Oromoo zoonii kibbaa Cibra Soddombooro marsi bilisummaa kanaan isiniin ga'e nuun ga'e. Waan tiraaf gammachuu waan diinaa fi maateef naasuu eebbifamtoota humna addaa Cibra Soddombooro marsaa bilisummaa yookaan marsaa 11ffaa bagittiin isin ga'e jaalattootaa fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hundinuyyuu baggammaan. Akkuma duratti zambeeksifne sirna alaabaa baasuu kan gaggeessu ajaja zoonii kibbaa Cibra Soddombooro kan ta'e jaalliiwwan gurraacha sirna alaabaa baasuu nu gaggeessuudhaaf asitti argamee jira. Kanaafiyyuu sirna alaabaa baasuu sagantaan jalqabuuf waan taateef walumaan hordofu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kun sirna alaabaa ABO kan ittiin baasan yoo ta'u jaalliiwwan gurraachaa kan nu baasu ta'a hamileen nu simaddaa nuuf daawwadhaa'in. Ayo, nanti ya. Baru alana farsi. Tuk, ya, sadu. Ilma sama Kenya, aku mati rani, kasih aku.
sirna alaabaa baasuu gaggeeffamee jirra. Jaalliban gurraacha alaabaa baasuu yadannoon jaallan qabsoo bilisummaa jecha jecha kennan kanaaf